Eessa deemuu jirtaa karra kan filattaa lamasiif qophaa'ee isa dhiphaafadhaa filannoon kan keeti itti yaadi har'a. Karichi inni bal'aan har'aaf bu'aa qaba dhorki tokko hin jiru abbaa fe'ee dhaqaa daalachaa'ee miti bifti magariisa garuu ati hin barre dhumni isaa badiisa. Eessa deemuuf jirtaa karra kan filattaa lamasiif qophaa'ee isa dhiphaafadhaa filannoon kan keeti itti yaadi har'a. Karichi inni bal'aan har'aaf bu'aa qaba dhorki tokko hin jiru abbaa fe'ee dhaqaa daalachaa'een dhufu bifti magariisa garuu siif hin galle dhumni isaa badiisa. Karicha isa dhiphaa qormaata baay'ata wal maktee hin seentu itti gaafatamta kan isa argatu namoota muraasa har'aaf yoo mijannes dhumni isaa badhaasa. Kan isa argatu namoota muraasa har'aaf yoo mijannes dhumni isaa badhaasa. Lafa onaa keessaa sagaleetu iyya mootummaan waaqayyoo dhufuuf dhiyaateera. Yaada garaa keetii geeddaradhu jedha. Dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf garaa tolchaa. Daandiin irra deemuuf sirriitti qajeelchaa jedheetu har'as labsaa. Atoo ni dhageessaa? Dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf garaa tolchaa. Daandiin irra deemuuf sirriitti qajeelchaa jedheetu har'as labsaa. Ati ni dhageessaa? jedheetu har'as labsaa. Ati ni dhageessaa? Maaf laphee jabaattaa koottuma obboleessaa wanti har'as ishoo buudduu addi si keessaa abdii boruu yarsee ifa dukkaneessaa beenyaan cubbuu du'aama ati na dhageessaa? Maaf laphee jabaattaa koottuma obboleessaa wanta har'as ishoo buudduu addi si keessaa abdii boruu yarsee ifa dukkaneessaa beenyaan cubbuu du'aama ati na dhageessaa? Umurii gabaabduu kan lafarraa qabdu sanuu uffeen jettu hedduudha rakkootu osoo liigattaattuu dhuma kee yaadattu agam yoo baqattus murtii jalaan baatu. Umurii gabaabduu kan lafarraa qabdu sanuu uffeen jettu hedduudha rakkootu osoo liigattaattuu dhuma kee yaadattu agamuu baqattus murtii jalaan baatu. Sitti maa dhagahii gurra kee as qabi karaa fi dhugaanii ifaa fi fayyinni boqonnaaf jireenya eessattuun argattu Yesuus kan fakkaatu. Sitti maa dhagahii gurra kee as qabi karaa fi dhugaanii ifaa fi fayyinni boqonnaaf jireenyi eessattuun argattu Yesuus kan fakkaatu. Of qabi of dhoowwi asiifachi ilaaliin daraaraa borgoguun jireenyicha dhabiin jijjiirradhu har'a yaada garaa keetii tarsaasa sirriitti keessa laphee keetii mana qulqullummaa kolkolleen hin guutin dhiisii sittaa'aafuu tuffadhu irra darbe wanta hundee hin qabneen yaadi kee rarra'iin. Taatee kan uumamtee bifa waaqayyooti gatii of dhabsistee maaliif taate horii mee daqiiqaa xiqqoof deebi'iitti yaade har'as shiruu qabdaa ati bulchibatii. Taatee kan uumamtee bifa waaqayyooti gatii of dhabsistee maaliif taate horii mee daqiiqaa xiqqoof deebi'iitti yaade har'as shiruu qabdaa ati bulchibatii. Mee daqiiqaa xiqqoof deebi'iitti yaade har'as shiruu qabdaa ati bulchibatii. Jaalala siif qabuuf kan lubbuu isaa laate du'a keessiif du'ee gatii guddaa baase maaf sin beeku jettaa osuma argituu biddatti galtaa deebiidhaa daraa Yesuus si jaallata. Maaf sin beeku jettaa osuma argituu biddatti galtaa deebi'ee. Eessa deemuuf jirtaa karra kan filattaa lamasiif qophaa'ee isa dhiphaafadhaa filannoon kan keeti itti yaadi har'a. Karichi inni bal'aan har'aaf bu'aa qaba dhorki tokko hin jiru abbaa fe'ee dhaqaa daalachaa'ee miti bifti magariisa garuu ati hin barre dhumni isaa badiisa. Eessa deemuuf jirtaa karra kan filattaa lamasiif qophaa'ee isa dhiphaafadhaa filannoon kan keeti itti yaadi har'a. Karichi inni bal'aan har'aaf bu'aa qaba dhorki tokko hin jiru abbaa fe'ee dhaqaa daalachaa'een dhufu bifti magariisa garuu siif hin galle dhumni isaa badiisa.